qoriitti qadaaduu qabdan jechuudha. Ergasii adada bulaa kanatti takaa jira irraa buusuuf deemaa jira jechuudha. Erga inni arafaa kana fixatee irraa buusaa re'aan guyyaa takkatti erga bullee booda yommuu akkana fakkaata jechuudha. Akkana jira jechuudha. Kinoo xumura isaa waraqatu. Ashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Kinoo har'aa micirraa isiniif hojjechuu deemaa jira. Akkana fakkaata haga xumuraatitti yookiin micirraa afaan biraatiin immoo cuukkoo asii qimamiitti godhadhee jira. Kinoo qimamiitti naqee takaa jira. Qimamiillee itti godhee jira. Ebedderra godhee kinoo akkanatti takaa jira irraa buusuuf deemaa jira jechuudha. Erga inni arafaa kana fixatee irraa buusaa. Asitti kinoo bassoodha. Kun bassoo qopheeffadhee jira. Asitti illee saafatti dhadhaa naqadhee jira. Walitti sukkumuuf deemaa jira jechuudha. Haga xumuraatitti na hordofaa akkamii akka hojjetamu warroonni beektan hin beektaniifu warroonni hin beekne haga xumuraatitti na hordofaa. Micirraa yookiin cuukkoo haga xumuraatitti na hordofaati isinitti mul'isa. Asitti kinoo harceetti naqaa jira. Harcee kana guutuu isaatti naqu xiqqishuma harka kiyya takkatti itti buusa jechuudha. Maaliif takkatti maan hunda isaatti naqu erga sirrii dhahamaa adadaan dhahamaa deeman malee takkatti itti hin buusanii xiqqeessanii harkumaan itti qicanii adadumaan itti qicaa deeman malee waan gisee takkatti itti naqanii miti akka waseenuu jecha hirriigaa akkana rigama jechaadha. Sirrii rigamuu qaba. Viidiyoon hin dheerata jedheeti malee an kanaa ol karigee viidiyoo waan dheeratuuf jecha viidiyoo dheeraan hin mijatu jedheeti malee kinoo akkanatti kireemii fakkaata jechuudha. Riidanii kinoo akkanatti akka chokkoleetitti bareedee jira. Akka chokkoleetii taa'aa fi nuyi yoo ergamee jedhu akka chokkoleetii taa'aa hin beeksisa. Ammallee muluu itti hin naqu akkanuma haga xumuraatu iyyuu xiqqeessee irma buusa jechuudha. Haga xumuraatu akkanuma rigaa xiqqeessee irma buusa akkanuma rigaa xiqqeessee irma buusa haga inni jabaatu jechuudha. Bakka takka itti hin naqu haga xumuraatu iyyuu xiqqeessitumaan itti buusa riga malee. Haga xumuraatitti hordofaati. Kan beekne illee hin barattane akkanumatti jechuudha. Akkanuma rigaa deema. Akkanuma riga jechuudha. Yeroo dheeraaf rigamuu qaba. Harcee xiqqeessaa irma buusaa rigaa. Harcee xiqqeessaa irma buusaa rigaa. Sirrii rigamuu qaba immoo akka chokkoleetii jechuudha. Haga inni akka chokkoleetii ta'utti jechuudha. Uummata akka iyyuu sirrii rigamuu qaba yeroo san sukkumamaa yeroo san yoo akkasitti sukkumamee akkana jedhee yoo nyaatamullee afaan keessatti illee namatti tola. Dhadhaa nutsuu ta'uu qaba immoo itti hojjetamu dhadhaa nutsuudha. Dhadhaa nutsuu uummata akka iyyuu hin qabne dhadhaa qulqulluu ta'uu qaba. Hanga xumuraatitti hordofaati hin laaltanii akkas isinii gala. Kinoo asitti illee ammallee itti dabaladhee jira. Itti dabalee jira kinoo amma immoo jabaatuuf deemaa jira. Hin jabaanne illee seeraan ammallee akkasumas sukkuma jechaadha. Ammallee kinoo harcee xiqqeessaatumaan irra buusa. Harka kaana irratti qabata. Kaan riga jechuudha. Sirrii riga jechuudha. Akkana qabata. Sirrii riga akka sirriitti rigamuu jecha amma saafaa keessatti naa hirrigamu akka duraa san saafaa keessatti rukutamu waan ta'eef ka saafaa keessa rukutamu san bira waan ta'eef akkana riga jechuudha. Akka fakkeenya nama lixii sukkumaa jirullee fakkeenya akkas malee sanii olitti rigamuu qaba. Akkas riga jechuudha harka kiyya irratti yookiin immoo saafatti garriga yookiin harka kiyya irra riga jechuudha. Sirrii dadhabbii guddaa qaba. Sa'aatii dheeraa nama gaafata dhugaasni himuuf yeroo dheeraa sa'aatii dheeraa nama gaafata. Yoo dhiqaate naannoo sa'a 3 caala nama gaafata. Nama dadhabsiisaa illee dadhabbiillee qaba. Wanti ifaajee qabu hundiyyuu xumurri isaa bareedaa ta'a. Sababa saniif jechuudha akkanatti hojjetamee cuukkoo yookiin micirraan saniif akkasitti mi'aa'a jechuudha. Waan akkanatti ifaajee qabuuf amma kinoo amma xumura isaa irra akkanatti jabaatee jira. Akkana jabaatee jira jechuudha. Gara jabaatinaatti deemeera kinoo jabaateera. Amma sukkuuma qofannaafa malee harcee duubaan itti dabaluu nan hafu. Maaliif booda hin xuuxamaa kanarra dhadhaa booda xuuxee jedha waan ta'eef yoo tas isin jala akka waan goguu ta'e dhadhaan isin jala tasa diingatoo isin jala dhadhaan hanqatee isin jala goguuf ta'e yoo sukkuumta wasseenaa sukkuumaa sirri sukkuumuu qabdanii akka wasseenuuf jecha ka duraarrallee amma sirri sukkuumuun isin barbaachisa. Jalqabarraayyuu sukkuumamaa garuuyyuu ammallee sirri sukkuumuun isin barbaachisa jechuudha. Akkana sukkuumamaa jechuudha aga xumuraa. Isin daabboo qoloo yoo barbaaddan ofii keessanii akka uftanitti naquu dandeettanii. Ani garuuyyuu ka ashagamee gurguramutu jira. Aynata garaagaraatiin ashagamee gurguramu jira. Isa saniin fayyadamaara jechuudha. Isa san qopheeffadhee isin ka barbaaddan itti godhuu dandeettanii.
anu fikii agaruyyuu isa qopheessee maaliif jennaani isin akaawillee dandeettanii garuyyuu mircaan kiyyaan isa qopheeffadhe kinu amma itti naqaa jira qoritti godhaa jira jechuudha akkanatti qoritti yoo gootanillee itti gattumtan malee jal'iftanii itti mangootti gadi guurtanii dhiistanii itti gattumtan jechuudha akka wasseen arkaan itti gattumaatumaa wasseen garuyyuu kana manaaf fayyadamne malee nu ka nama bira fidaniif akka dhadhaa yeroo siinii baasanii sanitti sirri mataan isaa ol bahuu qaba an amma kana mana waan manaaf fayyadamneef jecha akkana itti tumamuu qaba jecha sirri itti tumamuu qabdanii akka wasseenuuf yeroo murtan muraan isaa akka seeraan isinii muramuuf hin jiraami akka muraan isaa seeraan isinii muramuuf akkasii wasseensiisuutu isinirra jiraata akkanatti harka gaaggarree ka'ee saanii keessa gaaggarree kaane yoo achi keessa gaggeenee itti gadi qaxaaqan wasseenaa bareedaa ta'a jechuudha. Yoo akkas gootan sirri wasseena jechuudha. Akkasitti sirri wasseensistanii akkanas suuta. Adadumatti dabaltanii gizee takkatti itti naqxanii adaduma gaaggartanii keessa gaggeettanii itti wal gasseensisuu dandeettanii qubaan suuta wal gasseensistanii yeroo san seeraan wal isinii seena jechuudha. Sababa saniif yoo murtan akka muraan isaa seeraan isinii muramuuf jechaadha. Yookaan ammoo firfirima jedhee isinii baay'ee sukkuu mallee hin qabaanne yookaan wal gadinseensisinillee firfirma isin harkaa jedha cuubeedhaan yookiin billaadhaan albeen isinii muramu jechuudha. Kinoo asitti itti naqee kinoo xumurarra deemaa jira. Itti guutuuf deemaa jira jechuudha. Asikkinoo itti naqamee guutamee jira akkana geessee jira isin kana caalaatti naquu dandeettanii gubbaan isaa kunillee akka isin jalaa hin dhodhuuneef dhadhaa gubbaarra naquu qabdanii naqxanii kaatanii ergasii akka gubbaan isaa isin jalaa hin dhodhuwaa waan ta'eef akkasitti gubbaa isaarra dhadhaa dibdanii sirri ol guutanii ergasii pestaaliin shaffantanii qoriitti qadaaduu qabdan jechuudha. Ergasii adada bulaa deemuun itti tolaa deema malee badaan deemuu akkas itti tolaa deemaa kinoo amma guyyaa takkatti erga bullee booda muree ani guyyaa takkatti erga bullee booda yoo muru akkana fakkaata jechuudha akkana jira jechuudha kinoo xumura isaa.